Yooyyaa ashama akkamitti daawwattoonni kiyya warri YouTube irraa nagaa keessanii kun mootii roobaleeti guyyaa irraa kana viidiyoo biraatiin walitti deebiin jirra. Viidiyoon kiyya irraa kan duratti irraa addadha. Wanti addaa arrasini qabadee dhufe YouTuberii afaan Oromoo Yaasiin maqaa YouTube isaa YNA Orotube kan jedhudha. Amma irratti kana dura YouTube channel subscriberoota 76 waan akkasii 76 waan akkasii kan qabu jala hatamee jira. Support YouTuberoonni afaan Oromoo hundi isaanii support gochaa jiru anillee kana irratti hirmaachuu afaan dhufe asumarraanis immoo waan isinitti agarsiisu tokkotu jira sana haga dhumaatti waliin daawwanna. Yaasiin YouTube channel YNA Orotube argachuudhaaf comment ke jalqabaa irratti pin isiniifin godha akkasumallee description keessa linkin jalqabaa kan isaati deemtanii subscribe gochuu dandeessu support godha jajjabeessaanii ammallee bakka jirtan hunda share gootanii hiriyoota keessanii akka dhaqqabsiistan abdiin qaba. Walumaan namoonni immoo YouTube kana subscribe gochuudhaaf yaadanii yeroo subscribe gochuu deemtan link isaa karaa Facebook gaafa seentan sign in yookiin immoo email keessan galchaatee irra deebistanii akka sign in gootan sin gaafata. Suni akkamitti akka sin gaafanne gochuu dandeessu kan jedhudha. Garuu walumaa galatti waan sin beekuu qabdan YouTube kamiyyuu subscribe gochuudhaaf emailiin dirqama barbaachisaadha jechuudha. Email qabaattan malee subscribe gochuun hin danda'amu. Garuu immoo email keessan YouTube irratti seentanii osoo jirtanii karaa linkii karaa Facebook isin dhufe gaafa xuuxanii to ilaaluu barbaadan isiniif hin seenu. Maaliif Facebook irraan karaa linkii seentan kallattiidhaan YouTube bira miti kan inni isin fudhatu. YouTube bira isin hin geessu. Kanaaf akka YouTube bira isin geessu gootu jechuudha jalqaba. Fakkeenyaaf viidiyoo yoo darbe maxxansadha kuni yeroon tuqu kallattiidhaan YouTube guddaa kan YouTube kan jedhu channel isalii application YouTube jedhamu sana jalamte kan nagalchu channel biraati kun azalatti nagalcha gara sana kana fudhatu yoon barbaade kana tuqeen open on YouTube kan jedhuun tuqa jechuudha kallattiidhumaan open on YouTube kan jedhu argan tuqee booda karaa kana fida jechuudha. Kuni karaa YouTube channel karaa sirriitii jechuudha. Warri immoo email hin qabne dirqama email banachuu qabdu. Yaa email akka itti banamu karaalee salphaa YouTube irraa search gochuu dandeessu afaan Oromootiin akka itti email banamu baay'eetu jira. I think L2 Tech waa'ee kana irratti waan viidiyoo baay'ee hojjeteera. L2 Tech kan jedhamu deemtanii subscribe gootanii waa'ee kana irratti barnoota guddaa argachuu dandeessu isiniin jedha. Viidiyoon kiyya irraa kana fakkaata waan daawwattaniif hedduu galatooma. Jabeessemu kanan isinitti himu YNA Orotube YouTube channel haaraadha subscribe godha. Maqaa kanaan namoonni baay'een banannitoo burjaajessaa jiru sin garuu kan ilaaluu qabdan subscriberii 10,000 ol qaba official YNA Orotube ni kanaafuu san deemtanii subscribe godhaa isiniin jedha. Yaasiin illee jajjabaadhu ammallee yeroo gabaabaa keessatti subscriberii 100,000 akka geessu abdii guddaan qaba. Bye bye.